biyyana jettanii amma immoo wanti miidiyaan kun hin agarsiisin hin fidin hin dhageessisin hin jiru. Ilmi namaa boolloo diiggatee gale jechuu qabdaniirtu. Namni awwaalamee waggaa 3 dura boolloo diiggatee gale manatti maal jechuudha? Kuni dhuguma gaafa gara miidiyaa kanattas ba'u namni ni amana, dhuguma amanameetu fudhatama jettanii gadi baastanii maaltu ta'uu jira? Duuba maaltu ta'e? Akkamitti ilmi namaa du'e waggaa 3 dura du'e waggaa arfaffaa isaa boolloo diiggatee gale? Ajaa'iba! Biyyana duuba maaltu ta'uu jira? Barri dhumaatii sun ga'eera, dhuguma dhumuutti jirra ta'a. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota Taaddaluu YouTube kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafa feddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkam saa kana geessan nan obboleettiin keessan nagaa guutuu irraa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha dhiifama na of galcha. Utaalloon na qabee jira. Sagaleen koos hedduu jijjiiramaadha. Haa ta'u malee waatu na dhibe, waatu na ajaa'ibe, akka na ajaa'ibe isinis ajaa'ibeera wanti jedhamu kun jechuudha. Sanaan duratti namoonni channel kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Namoonni maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraa na deeggaraa turtan galatooma galata guddaa na biraa qabdu isin jechuu jaaladha. Tole kan si dhibe maali jechuun keessaniin oolu amma immoo jettanii jechuudha. Wanti miidiyaan kun nutti hin finne hin jiru, wanti inni nu agarsiisu, wanti inni nu dhageessine hin jiru. Namni du'ee waggaa 3 dura du'ee waggaa arfaffaatti boolloo diiggatee ba'ee dhufee galee manatti jechaa jirtan. Maal jechuudha? Namni akkamitti du'ee waggaa 3 dura har'a gara mana isaatti deebi'ee dhufa? Ani wanti kun gaafuma gara miidiyaa hattas fidan namni amanee dhuguma hin fudhatama jedhamee tas dhufe moo? Anaaf gaafidha kuni. Ana qofas miti namoota hedduuf gaafidha. Ani wanti tokko wanti ijee fundura na dhufes wanti yaada dafee sammuu keessa yaadni na dhufe. Mucaan kun nama biraa jalaa badee dhufe mucaa isaanii wal fakkaata ta'a waan jedhu yaada na dhufe. Lammatammoo namoonni hedduun wanticha hubachuuf isbii mana isaanii sassaabamee viidiyoo isaan waraaban hogganan argu. Warri immoo mucaadhuma keenya umurii waggaa 14 ture yeroo sanatti sirriidha mucaan gurraan hin dhaga'u hin dubbatu jedha. Wanti inni nutti jijjiirrates hin jiru anumaan gaafa nu biraa gaafa duhu yookaan dhukkubsatee tastaamamnee duhee awwaalee suman gaafsan awwaalee yookaan waggaa 3 dura awwaalee isuma kanaa jedha abbaan. Maal jechuudha? Kunan dhugaa nama ajaa'iba maal jechuudha? Maaltu dhufuu jira? Kana booda maaltu ta'uu jira? Yaa Rabbi dhugaan hin beeku kuni waan argattis dhageettittis namatti hin tolle jechuudha. Maaliif lafa rafanii nama dammaska kun? Ana hirribiin hin qabne ergaa aduu sanaati maal jechuudha? Akkamitti ekeraan du'ee waggaa 3 dura har'a dhufee manatti gale? Isa kaan irra immoo namni baga gammaddan jedhu viidiyoo uummanni achi dhaabbatee waraabee irratti hunduma nan laala. Kaaniif akkuma anaa gaafidha. Kaan immoo baga gammaddanii jedhu warraan maal jechuudha? Inni du'ee boolloo saqqatee gaafa namatti galu baga gammaddan jechuun maal jechuudha? Kana yaa Rabbi jedhaniitii maaltu dhufuu jira? Kana booda maaltu ta'a jedhanii waaqatti garagaranii dusgoo jechuudha. Yoo dhuguma ta'e garuu ammas dhugaadha jedhee haasa'an jiru. Kuni wanta dhugaarraa fagaate. Namni kamiyyuu namanu kana hin amanin jirallee ilmi namaa. Akkamitti namni du'ee waggaa 3 dura du'ee waggaa arfaffaa isaatti boolloo saqqatee mana galee jedhan. Maal jechuudha? Maaltu nutti dhufuu deema kana dura? Kan kana amma kunillee kun wanti kana caalu hin jiru. Kana booda maaltu jira laata? Duuba isaa maaltu jira waan jedhu yoo dhuguma dhugaa ta'e. Yoo immoo akkuma ana yaanni sammuu keessa naa dhufe kan namoonni baay'eenis akkas jettan ta'e mucaan kuni nama biraa jalaa badee dhufe. Lammata mucaa isaanii sanaan yoo kan wal fakkaatu kan du'e sanaan wal fakkaata ta'a malee anaaf gaafidha. Ana bichaas miti kun uummataafuu gaafidha. Ani kana dhaladhee haga yoo naga'utti yookaan haga har'a ga'utti waan akka kana dhaga'ee hin beeku. Haadholii abbootii keenya irraa dhageenya hin beeknu nuyi.
isa namni du'ee boolloo diggatee galu jechuudha. Maaltu ta'uu jira sila duuba maaltu dhufu jira yaa rabbi. Dhugaan isiniin jedha. Ani irriibni waan jedhaman qaba. Wanti irriiba jedhamu jechuudha. Erga waan kana dhagayeeti irriibumti natti dhufaan jiru. Rafaan jiru. Nan dammaqa takka ture. Akkamitti karaan boolloo diggatee namatti gala. Jarri hoo akkamitti gammachuun simatan. Isa du'ee waggaa isa dura awwaalan har'a fooniin dhufee ka'ee nu bira jira lubbuun dhaabbatee jira hoo jedhani akkamii amananii irriiba akkamitti isaan qaba. Maaliif jennaan karaan boolloo diggatee dhufee fayyaa ta'ee na wajjin jira har'a wajjin jiraadha jedhee na gammachiisa keessi kun nan gammachiisu. Maali jennaan maaltu ta'uu jira duuba hoo maaltu dhufa. Namni kun dhuguma ta'ee naan akkuma har'a qaaman dhufee bira dhaabbate kana hoo takka ture qaama biraa dhabame hoo yaa waaqayyo nu baasi. Ajaa'iba dhugaa kun namicha miti uummata dinqisiisaa jira. Maalumaafuu kun wanta dhugaarraa fagaatedha. Persentii 100tti wanta dhugaarraa fagaatedha. Ani hin beeku. Kana waaqayyo bichaan maalumaafuu kana bara jijjiiramu jirurra immoo wanta gurra namaatiin tolleedha kan nu dhageessise. Maalumaafuu dhugaas ta'ee soba. Waaqayyo waan kamiifitti iyyuu jechuudha. Baruma kana nurraa jijjiiree bara akkamii nuuf fida laata waan jedhu mee kadhannaa taasisaa dhugaan isiniin jedha. Barri nuti keessa jirru kun dhaga'uufis arguufis haasa'uufis dubbachuuf wanta hin bareenye wanti ta'aa jiru wanti dachee kanarratti ta'aa jiru ija namaafis gurra namaafis waan hin tolleedha. Dhugaan isiniin jedha. Kuni akka amantaa keenyatti jilbiifannee waaqatti ba'uu nu barbaachisa. Maaliif jennaan kan kana caalu wanti nuti arguu jirru kan kana caalu wanti nuti dhaga'uu jirru hin jiru waan ta'eef. Kanaaf kuni wanta dhugaarraa fagaate persentii 100tti wanta dhugaarraa fagaateen jedha. Namoonni baay'eenis immoo akka ilaalcha keessanitti akka yaada keessanitti waan jettan isintu beeka. Kanaaf ani hamma yoonatitti hin amannes hin amanus. Ani yoo jalqaba jedhan wanti kun diraamaa faccufeelee jedhe diraamaa natti fakkaate haa ta'u malee immoo uummanni isbiin poolisoonni sassaabamee achi viidiyoo kana dabarsee kan nama meeqaan laana fufaa namoota baay'eedha warri dhaqee daawwannaaf dhaqe. Qe'ee warra sanaan mul'atu isbiin maal jechuudha. Fachu namni hoomaa kaata bakka akkanaatitti. Dhugaan jedha beeyanii na ajaa'ibee amma yoona jechuudha. Sammuudhuma koo keessa deddeebi'a wanta akka nama dammaqsa yoo hojjetta yoo rafta yoo kaatan illee jechuudha. Kun ana bichaatti biti namoota hedduutti gaafii ta'e waaqayyo bichaan bara kana nurra dabarsee bara nagaa nu fidu sanas ta'e kana Rabbi bara nagaa bara waan gaarii itti dhageenyu bara waan gaarii itti dubbannu bara ilmi namaa nagaa jaalala lallabu Rabbi nu haa taasisu bara kana. Waaqayyo baruma kana akkuma jiru nurra dabarsee jechuudha. Dhugaa nan cannaqama miti ana bichaa miti immoo namoonni hedduun barri kun odoo nurraa lawwaxame waan jedhu uummata waan ta'eef akkuma jirutti maaliif jennaan bara jibbisiisaa bara fokkataa wanti dhageenyu wanti agarru wanta sammuu namaa hamilee namaa gadi qabu qofa jechuudha. Kanaaf maalumaafuu waaqayyo bichaa waan godheef isa beekati ani dhugaadha hin jedhu. Dhugaas yoo ta'e dhummasaa laaluuf jirra. Sobas ta'e wanti kuni dhuguma tokko namoonni tokko immoo abbaan mucaa kanaa yookaan maatiin mucaa kanaa mucaan keenya nu jalaa bade jedhaniis iyyata galfataa jira. Warri jedhamus immoo jechaa jirus ni jiru. Warri odeeffannoo akkanaas qabatanii gara miidiyaa kanatti ba'anis immoo ni jiru. Mee maalumaafuu garamitti deema waan jedhu sila kan ba'ee miidiyaarra ol deebi'een dhokatu kana booda arguuf jirra laaluuf jirra. Maalumaafuu kana booda maaltu dhufa wanti jedhu sammuu keenyatti gaafidha. Wanti dubbatame wanti hin ta'a jedhamee dubbatame wanti macaafa qulqulluu irratti dubbifamaa ture hundumti isaatu akka agarru akka dhageenyutti ta'aa dhufee jira. Maaltu kana duuba wanti habibichaa waaqayyo waan biraan jedhu akkuma cubbuu keenyatti osoo hin taane akka gara laafummaa akka arjummaa isaatti inni gara gaariitti nuuf jijjiiru jechuudha. Silas maal jedhama kun wanta jedhamu hin qabu. Egaa obboloota koo kuni ana bichaa osoo hin taane namoota hedduuf gaafii ta'e ani hin beeku. Waaqayyo bichaan bara nagaa bara jaalalaa bara tokkummaa bara jibbinu gadduudha nu haa taasisu bara kanan isiniin jedha. Mee amma dhuma isaa laallutti ani amma dhuma isaa dhuguma mucaan kuni warri keenya jedhan kunis dhufanii jara kana wal ga'anii
amma dhuma isaa ilaalutti bichaa jarjara jechuudha. Amma yoona namni namaniin jira. Ana qofas miti kana namoonni kamiyyuu jechuudha miidiyaa kamirrattuu namni namaniin jira. Kana booda mee maa waan ta'u walumaan laalla. Egaa waan ajaa'ibii hammanuma keessa kootti natti dhagahame dubbachuuf dhufee dhugaan isin jedha utaalloon naqabee jira hedduu tokko mataallee na dhukkubaa jira. Garuu dhukkubbii wanti jedhamu sun nan danaggaxee yookaan dinaggaxee irraan kan ka'e narraa bade. Wanta dhukkubbii jedhu hundi isaayyuu narraa bade. Maaliif nama rifaasisas gizee tokko raftanii kaatanii yoo dammaqxan maaliif jenna maaltu ta'a dhuma isaa maaltu dhufa kana booda maal arguu jirra maal dhaga'uu jirra wanta jettan amma lafti baruu si yaaddessa ayyaaddaa jira akka kootti jechuudha maaliif jenna ittee bariiti malee waan bareedu waan tolu waan gaarii tokko nageenyu wayyaraa waan fokkataa malee jechuudha. Kanaaf mee dhuma isaa walumaan laaluu jirra awaan biraa uuman jedhu waaqayyo bichaan dhugaan taasisin akka kootti dhugaan taasisin maaliif jenna kuni wanta gaariif miti dhugaan taasisin waaqayyo akkuma jedhan kana mucaa nama biraa